السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابتكم نمني ويدا بيا فرنجي كيستي قرآن كان كيسن دو قرى برباد جيك هي بيوتا عربا كيس ديمي مدرسة عربا سيني أفان عربي وانجد مخانا برتيتي كجيلوتي قرآن كان كيسا دو قرى وانجد ملالا جيتك كسكا جان ka'ee bakka hunda dhaqee madrasaa hunda seenee barateeti qur'aanas barate hadiisas barate akkasuma lugaalee qur'aana kanaan akkasitti wanna jedhu lugaa arabaadhaatis barate waan nahwii jedhamu kana hunda barateeti ka'ee qur'aana keessan dogoggora barbaada je'eet gattaa'ee jedhan alif laam irraa jammaree oofee hanga xumuraatti ilaale hanga qul huwallahu ahadiin gabbaasutti awwala gizee alif laam miim jedhurra dhaalika alkitaabu laa rayba fiihi jechuu arge qur'aanichi kun shakkiin takka mamiin takka keessatti hin jiruu jechuu arge akkam jechuudha awwalarraa eegalee akkamitti qur'aanni kun akkas je'a shakkiin tokko hin qabu mamii tokko hin qabu akkamitti je'a arkuun qaba baasuun qaba dogoggora kana jeeti oofee hanga xumuraatti hogguu dhabe inti qeesse yoo jee laa rayba fiihi jechuu kana jee tokko bichaa barreessuu hin qabu jee silaa lamaa fi sadii barreessuudha qaba malee tokko bichaa barreessuu yoo hin qabu akkas jee jedhan akkasitti wanni nin dhaamu kanaan ummata keenya warra jechaadha qur'aana keessaa dogoggora barbaaduuf wanni nin dhaamu dogoggora barbaaduu dura akka barattan adaraa maaliif jennaan qur'aanni kun afaan arabaa irratti buufame akkamma afaan oromootti fassarameetuma innaan keessa deemtanii fuutanii dubbistanii inni kun maali innahu jechuun hoo maali innahu tokko kan akkana jedhu hin dhagaye wallaahi innahu maali innahuun kun maal jechuudha akka ja'a innahuun qur'aana ta'u irratti faara gaafidii kan jiru hin dhagaye subhaanallah maaliif jennaani innahu jechuu irrattis ragaatu barbaadama innahuun sun damiira jedhama bar damiirri immoo gara inni itti deebi'u kalaama arabaa barteetii waa inni ta'e barta lugaa arabaa waan nahwii jedhamu sarfii waan jedhamu mantiqa waan jedhamu aruuda waan jedhamu balaaqa waan jedhamu kana hunda yoo barte akkasitti keessa barbaaduu dandeessaa matuma keetiifuu yoonii fi waan takka gad hubattee jette malee hin ta'u akkasitti dubbachuun